Itoophiyaatti qaala'insi jireenyaa dabalee jiraachuu himame. Humnaan osoo hin taane mariidhaan nageenyi waaraa dhufuun danda'a jechuun jiraattonni magaalaa Finfinnee himan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Saawudii Arabiyaaf waliigaltee niwukilaara seena qabeessa raggaase. Kunniin hangafoota oduuti ashamarka hone kabajamtoota daawwattoota keenyaa waliif televezyiinii irraa oduu sa'aatii kanaaf qabannee isinitti himnaa oduu wajjin kan sinfaana turaan Girmaa Guddisaa. Itoophiyaatti qaala'insi jireenyaa dabalee jiraachuu himame. Itoophiyaatti qaala'insi gatii kan waggaa dhibbeentaa 13.9 gahee jira. Biyyattii keessatti qaala'insi jireenyaa wayita mootummaan gadi bu'aa jira jechaa turetti daran hammaatuun gatiin midhaanis dabalaa jiraachuu ragaan mul'isee jira. Giddugalaan hammi qaala'insa gatii waggaa Itoophiyaa ji'a caamsaa bara baajataa 2018 keessaa ol ka'uun dhibbeentaa 13.9 ga'uu isaa gabaasi tajaajila istaatistiksii Itoophiyaa ifoomsee jira. Gatiin midhaan nyaataa hedduu ol ka'uun ammoo qaala'insi jireenyaa daran akka dabaluuf sababa guddaa ta'uun ibsamee jira. Tajaajilli istaatistiksii Itoophiyaa akka jedhutti qaala'insi gatii kun ji'a dabre keessaa dhibbeentaa 11.7 bakka ture irraa gara dhibbeentaa 13.4tti ol ka'us bara baajataa 2017 keessa ji'a caamsaa keessaa dhibbeentaa 14.4 kan ture irraa gadi bu'ee jiraachuu isaas himee jira. Itoophiyaa keessatti qaala'insi kun ji'a irraa gara ji'attis dhibbeentaa 1.7tti ol ka'aa jiraachuun isaa kunis kan ibsame yoo ta'u bara dabre ji'a wal fakkaataa keessatti dhibbeentaa duwwaatu qaalama ture. Itoophiyaatti jijjiirama dhibbeentaa waggaa qaala'insi jireenyaa biyyattii keessatti ji'a caamsaa bara baajataa 2018 keessa dhibbeentaa 13.4 gahee jiraachuun ibsamee jira. Mootummaan gama isaatiin ibsa yeroo garaagaraatti kennaa tureen qaala'insi jireenyaa gadi bu'aa jiraachuu himaa turuun isaas kan yaadatamudha. Alergitoonni buna isaanii gabaatti akka gurguran akeekkachiisni kenname. Waldaan alergitoota buna Itoophiyaa sababa gatiin gabaa bunaa addunyaatti gadi bu'uu isaatiin alergitoonni buna isaanii kuufatanii fi kuusan akka gurguratan akeekkachiisni kennameefii jira. Akeekkachiisni kun bahus waldaan alergitoota buna Itoophiyaa jijjiiramni eegamu akka hin argamne ibsee jira. Hoogganaan waliigala waldicha obbo Gizaat Warqoo akka himanitti waldichi gatiin bunaa gadi bu'uu erga hubatee booda alergitootaaf akeekkachiisa kennee ture. Obbo Gizaat Warqoo dabalataan akka jiranitti buna addunyaa irratti buna oomishuuf sadarkaa olaanaa kan qabdu Biraaziil oomisha olaanaa irra kan ka'e gatiin bunaa gadi bu'uu fi buna saffisaan gabaaf gurguruun qabaachuu malee sirrii akka hin taane ibsanii jiru. Haa ta'u malee akeekkachiisa kana hordofuun alergitoonni buna hanga barbaadamu gabaa biyya alaatiif akka hin dhiyeessine ibsanii jiru. Sababa kanaan daballiin daldalli alergii bunaa akka eegamee hin turre jedhanii jiru. Alergitoonni oomisha isaanii gabaaf dhiyeessuu baatanis daldalli bunaa biyyattii alergii sadarkaa gaarii irra jira jedhanii jiru. Itoophiyaan bara kana waliigala buna toonii 600 gara biyya alaatti erguuf karoorfattee galii doolaara biiliyoona 3 ol galmeessisuuf karoorfattee jirti. Birmadummaa biyya haala amansiisaa kabachiisuuf dhimmoota hundeessan keessa humna qilleensa meeshaa ammayyaa hidhate yookiin yeroo wajjin deemu ijaaru isa ijoo akka ta'e himame. Humna qilleensa naannawa qilleensa biyya tokkoo dammaqinaanii fi of eeggannoo haleellaa kamirraayyuu ittisuuf itti gaafatamummaa qaba. Yoo haleellaan raawwatame humni qilleensa tarkaanfii deebii barbaachisaa ta'e fudhachuun haleellaan raawwatame qolachuu fi balaa sana saffisaan miidhaa xiqqaan akka xumuramu taasisa. Kanaafis ammoo humna qilleensa yeroo wajjin walsimu akkasumas teeknooloojii waraana ammayyaa hidhate ijaaruun barbaachisaadha. Mootummaan ida'amuu haala qabatamaa biyyattii tilmaama keessa galchuun humna qilleensa ammayyaa dandeettii isaa gama hundaan cimsatee ijaaruuf hojiileen hojjetee jajjabeessuudha. Haaluma kanaan ce'umsa teeknooloojii humna qilleensa cimsuun nageenya naannawaa eeguu qofa osoo hin taane sadarkaa idil addunyaatti dorgomaa ta'uuf kutannoon hojjetamaa jira. Keessattuu tooftaa lola yeroo ammaa sirriitti kan hubatu humna namaa leenjii horachuun akkasumas xiyyaarota nama maleessaa hidhachuu irratti xiyyeeffannoon kennamee jira. Akka fakkeenyaatti ministeerri muummee Feedirii Dr. Abiy Ahmed waggaa tokko dura kan eebbisan tajaajila loltummaa fi siviiliif kan oolu xiyyaarota nama maleessaa kan oomishuu industirii Skywin
Aeronautics isa tokko. Muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed wayita sana akka jiranitti waggoota muraasa dura biyya keessatti diroonii oomishuun dhimma hin yaaddamnedha jechuun isaanii ni yaadatama. Xiyyaarota nama maleessa dindiitti ofiin ogeeyyii biyya keessan oomishuun Itoophiyaaf seenaa guddaadha. Teeknooloojichi sochii diinota seekondiitti hordofuun qorannoo taasisuu fi deebii ariifachiisaa kennuuf gahee olaanaa qaba. Dandeettii akkanaa caalmatti cimsuun humni qilleensa teeknooloojii ammayyaa hidhachuun tattaaffii eegalame saffisiisuuf qooda olaanaa baataa jira. Keessattuu humna namaa teeknooloojii ammayyaa hubatu horachuu fi bu'uuraalee misooma waraana ammayyaa guutuu faayidaa qabaa jedhamee jira. Ajajaan olaanaa humna qilleensa Itoophiyaa Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa akka jiranitti wayita ammaa humni qilleensa Itoophiyaa naannoo qilleensa biyyattii haleellaa kamirraayyuu eeguuf ittisuuf gahumsa qaba. Humni qilleensichaa teeknooloojii haaraa maddisiisuun humna namaa leenjii horachuun bara 2022tti Afrikaarraa humna qilleensa adda ture ta'uu fi murannoon hojjechaa jira. Kanaafis mootummaan jijjiirama miseensonni humna qilleensa yaaddama siyaasaa fi saba keessaa akka bahan taasisuun bifa Itoophiyaa akka qabaatan taasisee jira. Humnaan osoo hin taane mariidhaan nageenya waaraa dhufuu ni danda'a jechuun jiraattonni magaalaa Finfinnee himan. Uummanni aadaa wal dhageeffachuu fi mari'achuu karaa nagaa itti fufsiisuu akka qaban jiraattonni magaalaa Finfinnee ibsan. Mariin biyyaalessa eenyummaa lammiilee wal irraa fagaatee deebisee ijaaruuf shoora olaanaa akka qabu kan eeran jiraattonni kunneen uummanni aadaa wal dhageeffachuu fi mari'achuu karaa nagaa itti fufsiisuu akka qabu akka qabanis ibsanii jiru. Jiraattonni magaalaa Finfinnee akkamitti garaagarummaa fi wal dhabdee biyya keessatti mul'atan furuun kan danda'amu wal kabajanii mari'achuun akka ta'e kaasanii jiru. Nageenyi waaraan Itoophiyaa keessatti dhufu kan danda'u humna osoo hin taane mariidhaan kan mirkanaa'u akka ta'e dubbatanii jiru. Wal kabajuun waliigaltee akka fidu akkasumas rakkoolee adda addaa furmaata waaraa kaa'uu akka danda'u himanii jiru. Mariin bu'a qabeessa ta'e jijjiirama fiduu akka danda'u kan eeran jiraattonni kunneen biyya cimtuu dhalootaaf dabarsuuf wal dhageeffachuu fi mari'achuun dhimma bu'uuraa fi murteessaa ta'uu kaasanii jiru. Itoophiyaan biyya saboota sablammootaa fi uummattoota hedduu waan taateef yeroo rakkoon uumamu abbootii amantii jaarsolii biyyaa fi namoota beekamoo waliin mari'achuun rakkoolee biyyaa furuu eenyummaa wal irraa fagaate haaromsuu tokkummaa cimsuu fi nageenya waaraa mirkaneessuun akka danda'amu ibsanii jiru. Wal kabajanii mari'achuun jibba gara jaalalatti jijjiiruun akka danda'u kan dubbatan jiraattonni kunneen lammiileen guutuu biyyattii keessatti sodaa tokko malee bakka fedhanitti deemanii hojjechuu akka danda'an mariin kun bu'aa guddaa akka qabu hubachiisanii jiru. Namoonni koomiyyoo qabaatan qawwee qabatanii bosona seenuu osoo hin taane garaagarummaa fi waldhabdee isaanii mariidhaan hiikuu akka barsiifatan himanii jiru. Itoophiyaan biyya sabootaaf sablammootaa fi uummattoota hedduu kan qabdu ta'uu kaasuun garaagarummaa jiru mariin hiikuun furmaata waaraa fiduuf garaa bal'atanii waliif obsuun bu'aa gaarii argamsiisuun akka danda'amus ibsanii jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp buufata niwukileeraa Iraan haleeluuf dhaadatan. Erga waliigalteen biyyoota lamaan gidduutti mallatteeffame as waraanni Ameerikaa fi Iraan gidduutti eegalee guyyaa 11ffaaf wayita itti fufee jiru kanatti pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp buufata niwukileeraa Iraan haleeluuf dhaadatanii jiru. Ameerikaan kibxata galgala yeroo 11ffaa fi walitti aansuun Iraan irratti haleellaa kan raawwatte yoo ta'u Teheraan Ameerikaan dhaabbilee niwukileeraa ishee irratti xiyyeeffachuu akka hin qabne akeekkachiiftee jirti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp mootummaa Iraan keessatti Naataanziitii kan argamu buufata niwukileeraa lafa jalatti eegabbeeffame irratti tarkaanfii waraanaa fudhachuu akka danda'uun dhaadatanii jiru. Akeekkachiisa kana booda mootummaan Iraan Ameerikaan yoo buufata kana rukutte deebii cimaa akka kennu beeksisee jira. Ajajni waraana giddugaleessa Ameerikaa Seentikoom akka jedhetti duulli waraanaa Iraan irratti raawwatamaa jiru dandeettii Iraan hulaa Hormuz keessatti doonii daldala sodaachisuu fi miidhuu dadhabsiisuuf kan kaayeffatedha. Miidiyaaleen mootummaa Iraan akka gabaasan sirni ittisa qilleensa magaalaa guddoo Teheraan keessatti hojiirra oolee jira. Dhohiinsi Taabriz, Chahabar, Konaark fi Buusheer naannoo warshaa niwukileeraa Iraan lafa jalaa itti argamutti gabaafamee jira. Ameerikaa fi michoota ishee baha giddugaleessa irratti haaloo bahaa kan jirtu Iraan Doonaald Tiraamp Ameerikaan yeroo dhiyootti bakka niwukileeraa lafa jala naannoo Naataanzir ni rukutti erga jedhanii booda haaloo bahuuf akeekkachiiftee jirti. Biyyoonni lamaan yeroo muraasaaf waliigaltee waraana dhaabuu irratti waliigalanii turan. Haa ta'u malee waldhabdeen
waliigalteen hulaa Hormuz waliin wal qabate yeroo ammaa irra deebiin gara wal waraanatti ce'anii jiru. Seentiikoom akka himetti Iraan ji'oota 3 darban keessa doonii daldalaa 30 ol irratti haleellaa raawwattee jira. Kanaafis ajajni waraana Ameerikaa buufatawwan waraana Iraan humna galaana humna qilleensaa fi bu'uuraalee waraana biroo hedduu irratti haleellaa raawwachuusaa ministeerri raayyaa ittisa Ameerikaa Pete Hegseth akka jiranitti lolli biyya isaanii Iraan waliin itti jirtu hanga ammaatti Ameerikaa gara doolaara biiliyoona 37.5 baasisiisee jira jechuun kan hime. Trump Saudi Arabiyaaf waliigaltee niwukilaraa seena qabeessa raggaase. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp mootummaa Saudi Arabiyaa wajjin waliigaltee humna niwukilaraa nageenyaaf oolu gabbeessuuf dandeessisu irratti waliigalteerra ga'uun raggaasisuusaa gabaasni Wall Street Journal ibse. Akka gabaasichaatti waliigaltichi waggaa 30 kan turu yoo ta'u, mootummaan Saudi Arabiyaa sagantaa humna niwukilaraa nagaa akka babal'ifatu kan dandeessisudha jedhamee jira. Piroojeektichi Ameerikaa keessatti dhaabbilee ijaarsa niwukilaraa hirmaachisuu fi gatiin isaa doolaara biiliyoona hedduutti tilmaamamu kan qabu ta'us himamee jira. Haa ta'u malee waliigalticha Saa'udiin yuuraaniimii biyya keessatti gabbisuu akka dandeessu hayyamuun isaa yaaddoo babal'ina meeshaa niwukilaraa irratti ogeeyyii fi miseensota koongireesii Ameerikaa biratti komii kaasee jira. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp garuu waliigaltichi ulaagaalee nageenya cimaa akka of keessaa qabuu fi dhiibbaa Chaayinaa fi Raashaa naannichatti hir'isuuf faayidaa qaba jechuun ibsa kennee jira. Biyyoota bahaa gidduu galaa keessaa masaraan Riyaad hidhannoo niwukilaraa nagaaf oolu hidhachuuf akka jiru jajamee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oliif televezyiinii irraa oduu isaatii kanaaf qabannee asumatti goolabneetii jirra. Waan faana turtaniif horaa bulaa deebanaa.